hinaftee dhufte waan kana gurbaa kanan dhoysisi jeefirraa kannaa jeetiin fide malee dhugaa dubbachuudhaaf alagaan taane akka tokkotti dhugumatti jaarsa kiyyaa ilma Oromootiis ani dhiigarraa buusan dhugaa dubbachuudhaaf miidhaan isaa xiqqishoo yaani hinaaffaan faan nyaata faan warqee yookaan na'u qisxaa malee umaan ta'u amma gana nyaaddu amma gaa uffaddu amma dhugoo ammuma gaa gana nyaatee nyaamallee siin amma armallaa umuun deemaa mee dhageeffadhu an wanni niin dura baheef idda mucaan dhahamu yoo dhahuun taatellee dhanaa dhahamudha maaliif yoo warra hin dhammaqaa kiyyaan nabadaadhaan akkasitti duratti utaalu jiru mucaa isaa kun walaa illee walaa inni indom andiga busuudha bikasan la barjesh ana tolki gatte tana jaayati ittuma isa sana jaal barnutuun aartee barsiidii numa aarteera bar taraa sadaffaarratti hojiin akkaan singalsu afaan nasol bee miidiyaarratti sin dubbadu inni isaa hojii ol deebi'ee fiidiyoo mareena tuqa taanaan hojiin isa agarsiisa annajash anna duniyaa na beeyta ta'uma dheengaddaasanii haaree amiti sirraa hin dalagu taa baqbaqee irra baqbaq jette tana yoo fuula kee funyaan kee lafa siin horgufin ani makuma kana hunin qayyaran hordoftoota fi deeggartoota chaayinaa labirraa Oromoo TV subscribe share like godhuu hin dagatina eeyyega maal kana qofa marree chaayinaa labirraa Oromoo TV kan qeeroodhaan qarree sabagamtaan kee diina jiree hare itti hirmaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi deeggartoota chaayinaa labirraa Oromoo TV yooyaa ilmaan Oromoodhaa kan biyya keessaa fi biyya ambaa jirtan marti keessanuu duraan dursine salaamtaan keenya onni irraa burq baree isin bira hageewna arraan tana duniyaa bira dhufeetiin jira mana isii kana gaafadheetiin telefoona isiinis ganama na dawwaltee jirti. Anis akkasittiin jechuudha bikkaa'uun beeku gaggaafachaa kan isin galtu dhufe kun biraan jira hordoftoota salaamtaa garuu duniyaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota birraa Oromoo jirtanii baga jiraattan walumaanuu baga jiraanne arra isatti argamtan jechuun beesan oolamu. Chaayinaala birraa Oromootti argamna. Birraa duraan dursee oduu galatoomin sinjaa naasiyaame gaa'e. Galatoometillee arraan tanallee si bira dhufuudhaaf si naada walii malee ni dhaqaa. waan ati khaleena goote ايوه khaleena duri faccise arra dirqama isaa araarsuun qabaa jeetin sidda wale maali beetan hordoftoota kiyya khalee dhugatti rifadhe maaltu na rifachiise mucaa kana anaa dhufee dura taa'u jira mana abdii jaawarreesii kana mana jaarsisii kana naa taa'u jira isaan akkamirra waloonii kanaan hubachuufan muslimaan jidduu jaadeetiin dhaqe hogguu naa waan kana haasee fixate naa deemu isaan kun jechuudha nama biraa qabatanii mucaa tokko qabattee dhufte mucaan rifaatuudhaanu fuulallee irraa bunuudhaan rifadhe maalli beektaa mucaan kun yoo wahiin dhaajee irratti nu taalaanis qophaa'eeti jira beekadhu maaliif waan kanaan rifachiise mucaa kanatti hin dhayini namni kun gaa hogguu inaaf isiin jaarsisiiti doosisuudhaaf taafidee sababa najjaa sirriitti isii faadhoo malee dhugaa dubbachuudhaaf dhiiga raabuusu ansaniin laal yaaboo mucumaa dhaanii ittiin godhini safaa xaarrifanne arra kaasilaa mucaa san dhaanii birrumaa waan kana hojjeteedha antanaan na rifachiise hordoftoota kiyya tanaafuu mucaan kun yoom nadhawamee anummaa nuukaa qadiyyaa biraa maaliif anaa as jira arraan tan hogguu isaan gubbaan dhufan waan kana birraatutu filima kana taphatee mucaanis ni fudhata hogguudhaan namni ollaallee inni fudhataa jechuu isaa jira isaatu uummata ladhiisee itti fideedha beekadhu ansanii na rifachiise hordoftoota kiyya baaragumaa kan isitti isarraa mare malee isiniin fillee haasawee isin gadhiise gartanii kun duniyaa biratti argama dhugaadha isiin haqa isiitiif falmu jirti mucaa namni badii qabu beekamaadha najjaash nutuu hin dhiifnu isii dhiisi nutuu hin dhiifnu takkanaati duniyaa teenya khalee waan ati na goote amma dhiifama si godhe gana fa'aa dhiifama si godhe ani mucaa san nan miitaniidha amma aartee jirtaa miitis aartee jirtaa mucumaanuu dhahii waan jetteef fiddisanii seerifate gorsee inni kun diinan taane kadhoomee diinirraa boosin fadu awwanniin akkasii yoo akka nama kaanee kadhayiru mucaanis fuula banaa kadhagu ta'e itti walitti utaalanii fida beekadhu waan kanaan dhugumaan na bitteeti namni hinaaf akka fedhu beekan feene dalagaa hinaftee dhufte waan kana gurbaa kanan dhoysisi jeefirraa kannaa jeetiin fide malee dhugaa dubbachuudhaaf alagaan taane akka tokkotti dhugumatti jaarsa kiyyaa ilma Oromootiis ani dhiigarraa buusan dhugaa dubbachuudhaaf khalee bika takkattis na gammachiifte garuu mucaan hogguun hin dhaajee laa hin dhayiniititi akka fedhatu deemtee hogguu ati duraanii manatti zaachatti godhe malee afaan harkarra keessuun sirraa hin gammadee khaniin aaru jiruun bika sanitti sirraahis gammadeetiin jira maasha Allah yankaati jibbansa saallee hin qabni ni garra jibbansa qabdu dhugaa waan hin taane sirratti oofu jiraadhaa si aarsi agarree jira nuti anamma akkamiin siin jaan osoo isan tahin namni kun mucaa najjaash jedhanii san eedallee viidiyoo ni gadhiise arglaaleen jira beekadhu
mucaasan amma kanaaf jiran mucaasan kanaaf jiru beeta mucaasan maali yoo ifa baje ati ittiin jarjarin laal ati maal namni hogguu aare waa balleessa beete ittiin jarjarin yoo dhagee haqatti namti caccabsa yookiin tamam ati ittiin jarjarin takkanaati hordoftoota kiyyaan dhugaadhaan duniyaan kalee naas aarsite maali beetanii anuu sababa isii teechaan dhufe dheengadda takkana dawwaltee akkana tilifoona tokko harka jira chaayinaalaarra jira naarraa fuudhaa ittiin ittiin teet anis kana hundaa'u kanaan keessa baree irraa fuudhaaf takka itti qabadhee guyyaa nama bal'oo fa'aa wajjin dheenillee irraa fuunuuf jeetiin dhufee haasofsiisu jira waan kana san gubbaan isiinis dhufte akkuma nama oltee jechuun mucaatti hogguu anis kaachi dhufee waan sanaasoo jiru isiinis hogguu dhuftee nama fiddee mucaan shuguxiidhaan akkana jiru mucaan yoo harkaa tarii baay'aati mushaakilaatti sittiin kan namachumatti unatuma. Anamma bar achittuu nagartee silaa mucuma saniinuu shuguxiif gaddeebisii birrumarra dhiisaa ammaal sanaas dura gorsiti jirti tilifoona isin kanneen jiran. Sittiin kan gorsaa olii laa ani kaayoo inni dees namatti yaameetumaan namarraa fuuna dhogguute natti himtusanii takkanaati duniyaan kalee haalaan naas aarsite maali hogguu takkaas haqasiiti aaraa isii godheen jira takkanaati an dhiifama godheetiin jira dhiifama godheetiin jira maali hinaafaa naqa qabaa jechuun takkaas namni yoo hinaafar yoo ajjeesee itti hin gaafatu marti beeta yoo ajjeestee itti hin gaafatu beeta manoo waa keessaa gisee deemte namni kafa dhoobe kan feene dalaga silaan dhugumatti jedhee intala san faayisitti arge isarraa fuudheen gurattu mush nutuun dhiibnu intala isa bira garee anuu silaa dhaqee intala bira tarkee bootu nuti jaartee hin taane haqa hin taane maal asii gootu oluu dhibnu beekadu anuu waliin dhiibsu takkanaati beekta hordoftoota keenya anamma isaan kana dadumaan jidduu yaadan malee isaan kun jaarsaa jaartiidha ilmaan if jidduu qaban mucaanis kan dhogootaate haqatti himna yoo inni dees akka manguddoon nama gootu namni fi namaas garafatee beekadhu hordoftoota keenya namaas wallaanachuun nirti illa hangas takkittillee tattaafatanii goona nuti jaarsaa jaartii adda baasuun feenu an ammallee akka barbaadamii duniyaa an akka isin adda baatan hin fedhu akka barbaadanii garuu najjaashan nati hin jeengaa meenaas hin jedhaku nama jibbedri ibsirree seenaan akkatti himna yoo ibsirree dantaa isaatiif ilaal jilaal bultiin tu maal janneta bultiin tu garramaalamaan himi bultiin tu garramaalamaan jan ilaal jaarsaa jaartii kan ammaa saqa isaanii rabbii beeka karraatee rabbumaa beeka beekadhu nuti an akka kiyyatti nama dhalarra horrisuus hin fedhu nama dhalarra horrisuus hin fedhu ani itti hime isallee aboo kalata qabdaan jeen osoo namatti himin takka warra isaaniitti himu qabda isiidhaan akkamittu alabbaaf taadhaan ilmoo wanni hin jeen jechuudha takkanaati obboleen keenya ammallee wanni du'aa gootan rabbiin nagayaan haadha ilmoodhaa manatti haa deebisu jaarsuma isiitti maaliif namni kun dhiirtinis dhalaa lakkaa'uudhaaf bu'aan qabdu kasaaruma waan taan irra buuti dhalaanis dhiira lakkaa'uudhaaf waan taan irra buuti jechuudha tanumaafuu namni eegalmaa waliin dhalee akkuma waliin jiraatan barbaanne hordoftoota wanni du'aa gootan rabbiin insha Allah walitti haa deebisu rabbi isaa kanaas ifaa beeksisu isaan kan waliin nu haa deebisu nu kadhaadha najjaash garuu najjaash ati ittiin jajarin ati akka aare arra silaa abdi ta'uu baattee najjaash taate mucaa sanii dhoorsifataan dhagaman silaa dhoorsifatte ansafaataan maali itti ijaa qabda dhugaa maaliif mucaan kun tara lama naddeebiini beeytaami sata amma duraatti isa isirra raaftee hirtaa baran tan maa barna dhibu jira maafu isa nyaatee asirra baasee nagaa gaafa san ilma oromoo tokkooti hamtuu isaan fadhu jee dhiisee arra silaa gaafa san sirri feddagamee sirritti uumame lamatti hin deebi'u anaatu sirritti gaafa san sirri hin galchini ganaan sirri si galchuu tayaa du'aa yoo sirraan dalagin ani du'aa nuti sitti himna ifaa kabaju ati garuu akka silaa abdi ta'uu baattee silaa isa harkatte akka mucaa san dhoysitu naa ifaa beekatu. Kaayameen chaayinaalummaan keessan hunarraa hafa silaayi. Silaayi najjaash naa baga rabbii harkatillee sin belleessini yoo dhagee ballottillee himnee balloo fi anfaan dheenee yoo if kabajeef kaje yoon kaan sittiin daayyaanaan naqanii dhiifta. Sittiin daayyanan isa. Isa takka harkaan hin qabaddaadis. Mee dhaabbu sittiin daayyanan naa bikkaan naqu beekaatiti if kabajuu dura itti himna manguddootti geessanii akka if kabaju goona. Ifkauji nani ko tin ninu tulle daanu sume isin numa jaan ni jennaan tuis yoo ni jo waan ni toogaa gartuu sit dhiifne irraa kafalatta garuu akka ajjechaaf kana osoo ta'in ka akka inni ittiin deebine waan kana nuti illeen wajjin garafna goisa maaliif akkana jechuun jira hordoftoota keenya nurra illee ilaalina jaarsaa jaartii jidduu seenuun dura haram diliidha maaliif jaarsaa jaartii tana faradii walii galchii jira malee faradii adda yaasiin hin jiru mucaan kun faradaan bikka kana keessa dhaabbateera ni garta akka joona garree telefoona ede isin ilmaan seedoon gaafatin telefoona gaafattee ji ilmaatu isa naqaawu baruma isa naqaawu tarame kanamatti galje itti ergadde naa kan nuti de jaalakkaan ilmaan kiyyaan qabne amata mee guchoo jiraachuu maaltu isa naqaawu kana dhaabu isa haqatti himna inni huyyoo qaceelee akka ilmoo nama akka dhiiraat deeme mucaan akka nadhootti bikkan taane seena
أنا ما فد نرى حلال فد حديث مالف والكتيس ودسم مالف نتيت تبباو ونيخون سندورب أبدي خنا كور إجرتن بيفتو ما لك الرانياتي شو أبدي خنا بكن تاني إنك بلتي سافة عسيري لما ده الديمي أبدي التيمي خلي وان نجاز جلاجين جين يوغا خنا دغوتاتي هيا جلاجل نانجوان نجاز بيته يو خنا دغوتاتي سندورتي وان دتيمي بر أنما وان هند تيمت أمورته ديمو بر مفاجأة سنة تاني بر أمبر دراسة يقرأ نين جم درب بفيديو أجدتو جدو دبادة جتو دفتي أسيتين جدو دبادة أن نين جم درب جرتي نمني سوكي منا مالي نوما كاميرا نور فيجا كلها درب دبادو نرك هاي دبي مالي بو خيا شو قلتي في ميتشو قرن هاي أمر فتيوها أبو مش منتين دين قا دنيا أنتو نركا أوبتي أن لال دنيا نين بيها هركا أوبتي مسكين أز قرو أكو مسألة قران يصير خيسي نزيف وان يصير رايس نفتونين بيها تنافو مجمع خنا هنمني كتك عاري وتك هنمني نافي وي بالليسا مجان كنا رامنان بالروان خنا دلقي إسا لفك أبي في إسان تقولك إيه نانجاني بيخا سوسي جرا نانجانيان لبونا سين ناقل تيجور دكتور غي تنافو خالي أكمل لقوت مفاجأة جاي ما نرد لي ديالي نير فده جارو أما ديفا أنلي سيقول مال بيتا لا مال بيتا كندرة وني نعرف الشيء اسمه في مجاهي إيه مال بيتا أمبوني كسر نعرف الشيء اسمه خنا دهيني مجان كن بره gumee katti deebeti shugutee na niin qabajeer katti yoo inni silaa khab sellattuu beekadu ni ajjeesa fanan jiru wahuma godha beekadu irrumatti goggogeetin isa akkas godhe san godha maaliif akka inni sun nan qabanne kaanis maa kana gootarratti isa kana dhawaa anis muradheetin jarkaa fudheet maan dhawaa gaarii jira garuu tanii si gaafachuu fedhu jira mucaa san bichaa naa hima mucaa akkasitti hiitee sabisan ani kun maali mucaan san fira kiyyatoo mala laa jechuu naaf himtu maal waa taata laa kun himame jechuun isaan lameen jittutti ibidda uume jechuudha إني خوني بيخ عبدي عبدي مو عبدي نبيخ عيسى أو دنيا وا دبيت يسان إلا إذا متوسانين برو أما أنا بيرو كده سر ما جنبي بيتا إيه مجاتو كو إنيوغا مجا أنتي وجيش إني بيانتي وجدالك خفرماتي وجدالك إيه إني أنا مكان فرحان مول أيوة فرحان أيوة إسساني فاجاني الرجودان جزء إني فولا إذا تبي سديه متفقاتا إسلام تقول دفتر تابع خبيز أنت خيرني فيديو تيرا عسى ماله لا أو أنجا مجا خنا مجلاد دلقان مام باسا باسول لندنيس إيه سب باسول لندنيس إني مجاسر مي أكملتو بران ريفاتيتين وقوتا كرافون وفرج أركي رتو ثالة جرو هنگا خنا خيسة مجا خنا أنا أدمانه قول فولا ساخ كنا كتاتين أنا وانينين درب بهيف إذا مجان تهمو يو تاتلين أنا دامو مالي في أورين دمك أخي أنا بدأ أنا كسر دروتي وطالو جرو مجا إسحاق ونيكو جرو ولا إن اللي عندهم عندي جبوس ولا بكسان لا برجت شوبر سبب إن لا يوتيوب نيسي بيبر أجت شوبر أرخيتي سبي خبيت أقوار تكوافر جانغوري وان خنا ما خنا رويسي سوروفتي اللال ديرو أسمع مجا خنا أركض دواني مكان كجنام بدني أنسان ما خنين را أني وان برافانين جرجرة ماله حركة ستي وان تسنتين جرجرو مجا أندرانين غرسة أون تقولي حركانين جرجرين شوكتي موت سودا تسيني إذا شوكتي سودا تسيني جتير أنا فما فيو مسجوني تم بريتين أتسجرة قلتي بر سودا كرتي أيه بيرجع جراتك أنا ربع جزء نتاو بكا رصاصة في كونجرو وما ما يجراتي هم فوق أيه نين سودا دا جزء إني كوار سودا حركة سودا تاني نكاد دورك با هم جوجو أتكسي دورك خيسي لكن دين جتي حكومة سنو يوني أتيس لا بسن أيوة نين سراهين جمل سن كيسة مال أني هنجمي جاني هنجما سن كيسة هو أنتي قولي إنت تديرا جيسي سيني إيه دوكا مكان خيتي في بريدة متي بر ilmoo wajji qabaa shubaannu alagaan taane haa waan hinaafaan iddoo jira mana beekan wanni biraan iddoo hin jirtu inni foo fedhe aanaa rabsoon fedhe aanaa hinjuu anta dheengaddaa tana laalu amata meeqa biyya namaa keessa rakkoo fi bal'oo hojii dabarsine tanaan laalu jira rakkadhuu rakkoo tiyyaas kophaa tiyya anumaa deemma ta'anii ilmaan kiyya kun akka rakkatan wayii taatee beekadhu abbaanuma jaaniin yoo bira jiraachuu baanillee abbaanuma jaaniin akka inni waan hamtuurra bu'u hin fadhu daawwannoon tokko illee na arabsaati dhiira tumsiistee maal naan jedhani an dhiira tumsiisuu doon ta'in niin kabajaa akkumaan kabajee isa jaaladhee isaa jecha maraadhee wanti jettu inni akka waan isa malee jaagurraa hin qabne isa duniyaan isii nuunarraa naftu na jaalatti dhalaa isiirra fuudheetiin isuma miidha jira miidhaan isaa xiqqishoo yaani hinaaffaan faan nyaata faan warqee yookaan na'u qisxaa malee humaan ta'u amma ganaa nyaaddu amma gaa uffaddu amma ma dhugoo ammuma gaa ganaa nyaatee nyaammallee siin qabaati amma armallaa umuun deemaa mee dhageeffadhu isa kana haqatti himna yoo inni jaalatu jibbuu micoo saniin harkatu sanarra dhiisi micooniin fuudhe jootana micoo sin beeku godhun garree ni siin fuudhu abadan nutuutti hin dhiifnu isa fuudhu maaliif insha Allah
yatilleen harkan darbini eji isma jiddul lalla dhageeffadhu Amma malee gadumaa jaal anamma abbaa ilmoo keetiiti baddee jechuudha jirti barama. akka inni gana waan hin taaneen laal jaarsaartii maa waloon hin jennu garuu waan hin taaneen sirrattiin fuudhaa fi waan akkan isin goone ni ittiin naqa yoo dibsaate gartaami san booda malee ati harkaas nun darbiniiti mee takkitti harkan nuu qabami isa garuu akka inni ol godhatee sin laalle waan akkanaatiin sirrattiin fuudhaaf waan hin jenne najjaas xurxuura sanis kan hin deemne ni goone isa. Najjaash ana tolki galchita najjaashati ittuma naisa inni San najjaas barnuutu nu aarsee barsiidhiisi nu aarseera bar. Taraa sadaffaa irratti hojiin akkaan isin garsu afaan inni asoo deemee miidiyaa irratti isin dubbadhu inni isaa hojii ol deebi'ee fiidiyoo mareena tuqa taanaan hojiin isa agarsiisa annajjaash anna duniyaa na beeyta ta'uma dheengaddaasanii haaree miti sirraa hin dalagu taa baqbaqee irra baqbaq jette tana yoo fuula kee funyaan kee lafa siin horgufin ani makuma kana hunin qayyara. Najjaash takkaan asiidhama mallee takkaan siidhama laal waan sin nyaanne keessa namni waan hin taaneef gubatu gaarii miti tiiticha qooshaa keessa bu'uu hin ta'inititi waan kana keessa dhaabadhu jaartii namaati isiinis inni jaarsa namaa mush teetii fuudhi faa balee barbaade teetii fuudhi fala jaarsa namaatiin fuusa an abdiin na ajaa'ibsu jira abdii yoon dhagee haqatti himne yoon ni teesse jilannee garaf na boo. Inni mana kiyya dhufee maal isa dhorkadheetiin tasla abdi fuudhusan maal isaa kanneeti maal argatan katanatti. Bar tasanii najjaash nuti gaafataa nuti nu aarsa dharma nuti nu aarseeti. Hordoftoota akkanaati gaa isinitti illee dheeranne hanga gara kiyyaan fudhadhee hanga viidiyoo bira qabadhee walitti dachaa nutti nagannu jiraadhaan isiniin jaatillee dhaamsa kee darfadhu. Akkanaati wallahi hordoftoota keenya akkanannee nu lallabdanii warri eman kun jettanii warra eman kana waan nu qofaa miti hedduu jira. Inshallah wala qixxeessuu fi nisirrooti inshallah nisirrooti akka yaada keenya nisirreessine tan waan akkana deematan hundaa'u yaman kana keessa yoo baane jirra sammuu qabbanaa hun ooltu inshallah wallee warra yaman kana yamaniinis maraattuudha nuti kaas dhufne akka walii maraanne rabbi khayri haa hortanaafu waa hunda rabbi khayri haa godhu nu hundaaf akkana yaa teenya inshallah rabbi nu haa ta'u warri nu daawwattanis warreen koomentii nu kennitanis galatooma birraan kun ogaarra na biratti argama subscribe share is godha gacolla guddisa isi warri tokko chaayinaala guddifachuuf haa fi keettanis dubbii waa akkasii miti nuti dalagaatti seenne waan irra jirrus rakkoo teenya daawwattoota keenyatti ibsannee waa hunda agadhiisnu malee kun YouTube guddifachuun jedhamu nuti hooma dhugaati wanni YouTube guddifachuuf haasawni hundinuu adda ta'a viidiyoo irraa barnoota fudhachuu qabdanii assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.